Hawwi nabi. Uummanni maal jedha ree dhugatti bari waan tokko jira bayta uummanni illee dhugatti jeeke. Garuu mootu dubbiin tuni hin fakkaatan illee bayta illee garuu kan erga lalee silbilee ture lakkeen harka keessaan qabu waan kana kuban qabu jettan mootu yoo viidiyoo namoota dhageeffatanii uummata si beeku warra si beeku dhageeffatanii oduu guuranii dubbiin dhuguma fakkaatti illee fi ammootu lakkeen keessaan qabu jetta. Namoonni na beeku immoo viidiyoo kun hin jiru. Ijoolleen Jimmaa bar guutuu ragaa sirratti baate ijoolleen Jimmaa fakkeenyaaf Jimma biyya nama miliyoona meeqa namoonni na beeku tokko viidiyoo godhee namoonni na beeku tokko waa'ee karaa dubbatu hin jiru. Laali maal jedhan seeta fakkeenya waa hedduu ragaa walii namni dudduubbaa waan dudduubbee komii hin beeku. Warra amma dubbataa jiru warra bakka biraa warra achii warra bakka biraati kan dubbataa jiru warra argaa koo nan beeku dhageettii koollee nan beeku. Mee gaafii tokko si gaafadhoowi. Fakkeenyaaf namni makkaa kana keessa jiru Jimma tahee Arsii tahee Baale tahee hundayyuu walumaa galatti Oromoon guutuun nama meeqa jira nama kumaatama as keessa jira jechuudha. Duuba atummaan kun yoo dhugumaan ati badii hin qabdu dhugumaan ati uummata kana hin qabsiifne dhugumaan kana durallee ati nama qabsiisa. Injirtu ka jennu taate ummata kana hunda keessaa namni maaliif maqaa kee kaasa namni maaliif ummata kana hunda keessaa dhiiga kee jaalatamoo namni maaliif maqaa kee kaasa ree simatu yookaan rakkoo maqaa kaa'ee himu baqataa jaarraa mana hidhaatii maqaa jijjiirratee inni baafne kan nama gaafate otuun maqaa fi matee himan baasa amma danda'u tokko isa duukaayyuu nama boonu nama shantu ta'e. Bakataan achuma gadi ba'ee jaleedhaan gurbaa mana shumeetii jirtu gurbaa Bashir jedhamtu sanatti akkana jedha hawaarradhaa jedhee bakataan qindeessi. Kiyaar Bashir. Bashir gurbaa dura Bashir sana maal Bashir jedhamtu sana. Gurbaan Bashir sun akkuma kana dhageetti suuraa wal argine malee na argiteellee nam teessu anillee waliin beennu walitti dhufeen tokko wanti tokko hin qabu. Waluun beeku. Telefoona waliin qabnu waan tokko hin bakataan telefoona walii qabna waliif dawwadda waliin haasofna achirraa kun miintiin ka'ee namni nettiin silaa kunoo tola guuttataman jetture silaa maal dubbatu jedhan jettu achumaan kanatti ka'ee malee dubbii sobaati Bashirii waliin belbas amma kijiba waa beekan jira haallichi areeda dheeraa tokko fa'aa areeda sana baate soba akka jedhu namni sun dhufeenu keessaa gadi bahee nutti ergee jedhu. Ittiraadhu masanammoo animmoo gaafa sana namaa waliin ijoollee argee wayii waliinan qarabuuni makkaan keessa makkaan alaa. Yaani ati gaafa sana achuun dhufne jechuudha. Wallaahi nufi. Tole bargaafin kiyya qabu. Eenyuun ni dhufe jedhe. Awwalan Ibrahim Abdul dhufee biraa gadi bahee jedhan. Dhuguma Ibrahim Abdul qindeessaa waan sanaati. Waan waldita sanaati. Waan ati Ibrahim irraa deebisanii yoo Ibrahim irraa garagalchanii haawwita jedhaadha. Budaadhaa inni gadi godhame nurraa buusaa achi kaahaadha. Amma bar Ibrahim Abdoo illee atillee si waliinuu nama sadii moomee afurtu keessa jira haala amma fakkeenya bargaa. Nagadhaa baqatee ba'ee sagal sadii shultaa waame alatti mana dhufee wal waamnaan shultaanuma tumee baqate. Dubbaan sun nama qinxaqiyyaa fira kiyya. Baqatee eessa deeme yeroo sana askarii dhibaa argate maal jedhe badee sagalee waamamee malee waa waastaa tokko miti. Eessa dhaqe iddoo namni si baasee fudhatu dhaqe achitti hordofnee dhannee achitti qabne kana boodee lola kun isa gaafa argee biyyachumaan hoo akkuma sana poolisiin tokkittiin Barawi gaafin kiyya fakkeenyaaf ta'ammaa tana mee namni dhara sirra kaa'ee fakkeenyaaf akkanumatti jedhee yoo jenne duraan kun horiyaatitti illee asitti illee ijoollee duudarraa dhuftu akka nama diidama meeqa qabsiiftee si kakachiisanii eenyumaayyuu ilma wasiila keetiyyuu qabsiiftee akkasii si kakachiisanii kakuusanii waan hawwii irra gahee jira akkana jedhanii haasa'an fakkeenya waan tokko narra gahillee hin jiru an nagaa fayyaa maatiin koo nagaa fayyaa kijiba Anagada fayyada nanjira nandi maira hojjetataa jira bulaa jira waan tokko narra gahillee hin jiru mataan nan dhukkubne guyyaa tokkollee maatiin koollee fayyaa nagaadha maatii jedhu waan namarra gahuu otuma waan fedhe sirra ta'e amrii rabbiitiin jedhaan
dhageetta wanta ko waan isin jedhama tillee silaa kun ayyaana wanta karraan qabu wanta keessaan qabu jecha irtaa namni ammootu waan kana asaara garuu ammootu yoo dhugumaa waan kana yoo akka dijjatti kana dhugumaan kan hin goone taate silaatu qulqulluudha garuu waan kana ati goote taana wallaahi rabbi jalaallee hin baatu seera jalaallee hin baatu seenaa jalaallee hin baatu ijoollee miskiina nama waggaa nama 200 olii kam haadha abbaa achitti gargaaraa jiru kamaatii isaa achitti gargaaraa jiru kamaatiin isaa achitti isaan jiraachaa jiru fuutee riskii yoo itti qabdu taate jechuudha yoo ka dhugumaan waan kana ati amma silaan hin goone jecha irta ale kadhannan siin jedhu isa kana deebii isaatiin nan siimuu barbaadu dandeettii dhuma kana godhanullee hin qabu tokkoffaa isaa beeki jala buli ammas immoo biyya kana yoo nama bubbule taate nama tajaajilamiin immoo waan akkana danda'e hojjeta eenyuun anadhiisi nama bakka doktora fe yoo ta'e danda'e hojjeta jettanii yaaduun galata kun yoo gara mootummaatiin ta'e malee mootummaa yoo ta'e malee lama jedhu sadaffaa immoo riyaaditti akkana ta'e namatu ajjeefame kan jirree sabaati kan mataan dhiige gaafataan jira kunoo fayyaa jira nagaa jira dirree malee tokko dirreen hin dhiige kabiraallee tokkon du'e jedhan ka namni du'e tokkon jiru namni dhiigiitii miti billaa waraaname tokkon jiru dubbii kijibatoo oofama gurbaan tokko ammallee hin dhiidaadha mana hidhaa nabaasaa dheedhe naaffittiidha tabii yeroo fuuldanii dhaabbittiidha otuu baqatuu miilli isaa dhabeedha miilli isaa amma fayyee namba horiidhaa namba adaraa jedha suno niru fayyee nam tokko du'e hin jiru nam tokko dhiigii rukute hin jiru nam tokko waa ta'u godhe hin jiru kijiba kun barbeeta anama beeta silaasi amma naama bakka jecha jette illee fakkeenyaaf amma wanni takkattiin naaf tachu wanni si shakkumaa sitti fakkaate isii fakkeenyaaf hawwi meekan dhugumaan hawwiin kun nama hin qabsiisu nama nagaati akkatti nama hidhameeyyuu akkanatti gargaaree baasaa yoo ka ta'u ta'e amma viidiyoo ijoollee jimmaa meeqa dhageeffadhe nama 10 ol akkanatti qoyka nabaasi dubbii baha dhoogan malee bahan dhoogan gara dhoogan malee akkanatti ijoollee riyaa jiru takkallee akkatti maalii ta'e wasiila isaayyuu qabsiisee akkatti sheekonni kakachiiftee ijoollee huduud irraa dhufte gara nama 20 qabsiisee hawwii nama lumsaatu akkanaa jedhanii haasaan duuba atiin tun dhuguma nama nagaa yoo kataatu taate namni maal godhaa dhara sirra kaa ummata jimmaa miliyeenaas keessa jira arsii maalii baale namni meeqa jira kana hundarra namni tokko takkaa waan dubbanne maqaan namaa nama tokkochi takkaan kaane si ammootu namni dharaammaa akkanatti maqaa sirra kaaree yookaan simatu xiqqoo waa qabaatee namni boodatti dabala malee dhugumatti sharriin qabdu dhugumatti nama hin qabsiisu taanan banama sitti yoo bilbiluun sodaata ana mana qabsiisu naa qabsiisu yoo dhufee ka waan na godhu taate illee rakkoon qabu jedheetuma sitti bilbilu malee namni na qabsiisaa akkana inumayyuu namni si sodaata jechuudha dhugaa rabbii jechuudha kana hundatti nama badaa dhugaa rabbii yoo ta'e ani nama rakkate bira nan dhaabadha nama miidhame waliin nan deema nama duba isiin ijoollee ganda seechaa jedhamti ijoollee namari adiiraati jettu kun nan beeka warra teessee dhalaa kijibaan ilma zinaa argattee jirtu jirti maaliif kana boote jennee qaata wallollee jirra kanaaf keessa ba'adde nan beeka gandasi isiin nan beektu dhageesse maa kana boote otoon dhufte isiin kan yanuunnisu otoon jiraatte zinaa ilmaan zinaa hojjettee teessee horii dhumtinaa fittu dhokattee doon ta'in dhaqee fida taa'een itti hima hinjitti ittanimaan hinjitti gaafa ditte humnaan itti deemamtu ijoolletti sun akkas gandi kee teechaa jedhi gaafatu dhimmaan keessaa gandi kee teechaa jettaan teecha jarri tuni dhimma ofii keessa dubbatattee siin jedha warreenas immoo tokko jiranu namni dhalatee namni walloliisa dhabi namaan dhabu tokko hin jiru nam tokko darbee walloltaa ollaadhaan maaliin uumama ta'eenii walitti bu'uu naftu waan irratti dalagaa irratti sirriidhe kana keessaa dhimma ofii ba'ati kanama warri maqaasi balleessaa jiru yookaan mootuu isa tokkana godhee jaaru kun warra sii wallabbii qabu jechuudha warri kana facaasee warra naan loltii qabdu warri moo dubbataa jiru warra nan beenne eessa ta'aniiti jedhu masirii ta'anii haa ta'u poetii ta'anii haa ta'u arganii dhageetti nan beekanu suuraa kijibaayyee maxxansu namni na waamee kottu jedhee na gaafatee na dhaale jiru amma kalee gargar illee ate maa kalee gargar illee waliin haasa'ee jira yoo na beekte namni bakka fedhanitti yoo na waaman bakka jaarsaa ta'e akka sirna aadaa oromootti ta'e akka shari'aatti ta'e gara hundaaniyyuu akka na amansiisuu danda'a yookaan akka na qulqulleessuu danda'anitti nan qulqullaa'aa jettee beekte kana jedhe
Haala si yoo dandeenye atin aziziyyaa jirta jedhan aziziyyaa jirta. Aziziyyaa jecha mina waametti nan dhufaa. Gara kaansaa kana jirraa garasitti nama walitti qabnee nama jaarsaa yookaan nama gurgurtaa akkasitti. Nama namni keenya wanti bade maalii jedhi kunoo. Kaanta waliiruma muttee haadha keetii maal haadha keetii namaan jedhu. Dubbii moo adda baafatanii dubbii dhagaataa hin qabne dubbachuun booddee nama saanfachiisa. Ijoollee nama dubbatan kun amma muta waan inni bataa qureessaa otoo dubbatu Ismaa'eel waan dhageetti dubbata. Ayyana malee moo dadhiidha malee dubbachuun immoo haraama dalataan raafa. Qaama raafamu bilbila yookaan bilbilaallee wanni haasofnee wal amansiisuu dandeenyullee hin jiru. Silaa yaaduma wal jijjiiruma jecha malee namni suuta gattaa'ee. Artii yoo ta'e namna waggaatti dama wajji jiraate artiidha. Artiidha duwwaama. Nam kun akkana namuma shirriidha jedhee artiin namni sadii nattama zakkaru dhufe namni naa waliin ture. Namni naa waliin dalagaa ture. Namni nu ol mana shuggaa waliin ta'a ture. Artiin simata jedhi jechu barallee. Akkasitti Ibrahim Oromummaa irratti immoo wanni haasamu beektaa amma si qofaa miti si qofa osoo hin taane barra hawwii qofa qabsiisan jedhani Ibrahim Abdooshee waliin Ibrahim Abdoosh gaafa ijoollee biraa qabsiisu Ibrahim Abdoosh ittiin lolee wal lollee anallee na qabsiisuudha safaaraadhaan natti hodhe wanti inni natti hodhin hin jiru jaarsa waamee safaaraa araarfadhe Ibrahim natti hodhe maalirraan jara tokko hodhe qabsiise dur walgahii Oromoo teessutti hirmaatinaa jedha dur. Andallee karaa kun ulabee Oromoo jala deemu sodaatee malee. Mattaawoqa sigiree sadii qaba. Ibrahim Abdooshee moo? Durii taa'ee amma harkaa hafeera qabu. Nama kana akkanatti tuulollu baqataanuma amma jalalitti kana baqata nama kanatti godhe jennaan jaarsummaa meeqa ta'amee araaramas. Baqataa jaarraa sana? Sodaan ture. Ibrahim Abdoosh jechuun dursan laayii digireeti. Amma beeku. Nama kana hojjechuu danda'u nama mattaawoqaa sigiroota sadii qabu. Safaaraadhaan immoo takkaadhuma nu safaaraadhumaaf kana dur jechuun dur ammaa miti. Safaaraa durii dhiiroo jalaa dhaqee yoo bijate nama meeqaa wallolee ba'eera. Safaaraa hin qabu. Amma Ibrahim Abdooshee kunoo waan kana yookaan harka keessaa qabaachuu shakkii ta'e yookaan waan qabatamaa qabda waan beektu jechuu yookaan. Ani akkuma dhaga'e malee wallahi soba namarra qabu akkuma namni kunoo narra qabu kana sobarra qabu. Ijjigoo wanti argee hin jiru. Ijjigoo. Gurraan garuu dhageette jechuudha Ibrahim Abdooshee kanaaf si yamma namni jedhan si Ibrahim Abdoosheetii nama tokko eenyu akka ta'e hin beeku. Namni ijoollee tana qabsiise namni ijoollee tana. Ibrahim Abdooshee kun gahee wanti inni gahee qabu garri itti shakkamu. Gara hidhata safaaraatiin gara sallaa'ummaatiin mattaawoqaa isaa argeera. Mattaawoqaa inni qabu sadiin arge kan jasuusan sadii qaba. Mattaawoqaa sadii qaba jasuusan waan nama jassasuurra. Kan Itoophiyaa kanatti jiraatu. Kana argeera ija mootii kan biraa immoo isa fidee qabsiiseen argini. Tole bareeda garuu namni illee beekta akkanatti illee namni yookaan ni jedhu haa ta'u garuu inni amma kaleessa safaaraadha keessa safaaraa oole maali yannaa dhaqe kun isatti dubbatamu inni kun maal gandummaa biyyummaadhaan lafaan waliruu achitti dhufedha. Ibrahim Abdoosh maaliif safaaraa dhaqee iyyataa oole kaleessa maal sodaate? Safaaraa dinnan nama naaf bilbile kaasee dhufa jedhan akkana. Anamma fakkeenyaaf anamma akka dhuunfaa kiyyaatti maal sitti bilbile beekta namni waa'ee Ibrahim Abdooshee dubbatu hin jiru namni guutuun laaf viidiyoo bahee hawwiin kun akkana amali isaa duraanuu hin beeknaa kana jedha kuni gocha godhameedha. Ibrahim Abdoosh gaafas daqiiqaa 5 yaada mootummaan nuti daqiiqaa 3 gadi bahee jala keessa bahee deeme hin qabamne bahee jala keessaa gadi bahee nam kun jala wajjin taa'aa shakkamuu qabamu qabu. Ani immoo achi dhaqeera. Bahee deemuu miti jedhaa wajjin taa'e. Dhaqee achitti argameera. Waamameera. Hin dhanne karaa sana hin baane. Makka gara biraan jira yoo makkaan itti baafame. Tole bareeda ka yaada kennu. Kuni kamaan inni kan qulqulluu bira kaatti jira argatan hoyyuu dhiisanii. Aawwi. Rabbuma jira kaa'uudhaaf. Yoo dhuguma anatiin fakkeenya beektaa dhugaan hin qal'atti malee hin jirtu jedhani yoo ammoo ka dhuguma qabaatu dhugumaati waan kana keessa hin jiraanne ta'e. Warra jaleedhaan kennus gara kamittuu nan gaafata. Isamma jarri biyya gannoon biyya taa'ee dhufe baatii afur qulqulluu biyya gakkoo takkaa guyyaa tokko dhokachuu miti namni illee hin jira wallahi dhokatee illee beeku heddeedhaan akka hin jiru
Adama haa ta'u Suudanee haa ta'u Jawaari gaafa dhimma dhufu natu tatabbane natu keessummeesse natu wajjin jira gaafa sana konkolaataan gaafa Jawaari dhimmaa ta'u yaabbate rappooti natu oofaaf nama fedhe nama namni nama karaati Enumaayyuu biyya yeroo dhaquyyuun dhokataa ijoollee sodaataa akkasii baanee kaasa gaafa Jawaar dhufu galma Jawaar Ingeessaa keessa tokkoffaadhaadha Nabaariyaa baadii nu bira jira gaan gadiin namaa gaafiyya jiru konkolaataa boodaa ayyariin buufte mataara keessa galee kan Jawaarii fuudhee ba'ee deemsisee jedhu anatu oofaa makiinaa kooti makiinaa bulchiisaa didee Elemoora waliin leeqaaf nama wana bareeda yoo walumaa galatti dubbii gabaabduu walumaa gala inni kun ni jedha kuni aadaa qilleensa gaa'oduu nama beekamnu dhiisuudha malee nama akkanaati kun Jawaarri gaafatamuu danda'a eenyuun ni jimmatti taqabbalee eenyu makiinaa nama meeqaa didee makiinaa eenyuutiin deddeebee makiinaa eenyuutiin taqabbalame kanaafii mufannaa biraati jedhamee qulqulleeffatamuu danda'ama. Akkasii yaa'ee dubbii gabaabaa yoo barbaadamtu taate siif bilbilaa akkanatti amma bilbilaa. Inni barbaadame tokkotti jiran dhiyaadhaan. Tole galatoomii yaada keetiif guddaa galatoomii yoo barbaadamte nama walii haasofnee booda si waamna yeroo bakkitee barbaannetti gabaabaa. Waan tokko rakkoon. Tole galatoomii.